Go Farid Ibrahim jiraataa magaalaa Aggaaroti. Farid hiriyoota isaa waliin gurmaa'uun carraa bulchiinsi magaalichaa mijeesseen lukkuu horsiisaa jiru. Hojii horsiisa lukkuutiifis fayyadamoo ta'uu kan himan. Guyyaa tokko dhalatanii guyyaa tokkotti dhufanii lukatti ga'u achiin immoo nyaachisnee bishaan baasnee tan kabaakamnee guyyaa 45tti baasnee gabaadhaaf baasne. Mana yuunivarsiitii kana ijaaree nu gurmeessee nu kenne cuucee kan jalqabne cuucee 1,000 al-sadii baasnee gurgurree sadaffaadhaan kun waan isa bareedaa innaa liqeeffannu dursaan 200 liqeeffannee ji'a sadiin 30 kaffallaa al-lama kaffareela kan ji'a 30 60 Dargaggoon Toofiq Muhammadis waldaan gurmaa'uun lukkuu horsiisaa jira. Eegarsi mootummaan nu godhe mana kana nu godheera bishaanis nu galchee ibsaan nuuf galcheera garuu immoo yeroon bishaan ciccita waan ta'eef yeroo baay'ee bishaan harreedhaan binneeti kan fayyadamaa jiru. Nyaata moosilumaayyuu nutu danda'ata. Hanga addaatti qaawwanuma keenyaan sochooneeti kan sadarkaa kanarraa hangeenye jirru. Dargaggoonni waldaan gurmaa'an kunneen rakkoon bishaanii hojii isaanii irratti hudhaa ta'uu himan. Hanqinni jiru hanqina bishaaniiti rakkoon guddaan. Bishaan bu'aan baangalee ture guyyaa tokkotti bishaan sun gannamne sanaan booda bishaan agarreen beekne. Birriidhaan binnee fayyadama. Harreen tokko birrii 100 birrii 80 bitama amma. Bulchiinsi magaalaa Aggaaroo bara 2017tti sheediiwwan ijaaruun dargaggootaaf carraa hojii uumuu kantiibaan ittaanaa bulchiinsa magaalaa Aggaaroo Ra'iis Yaasiin himan. Qonna magaalaa kilaasteraan hojii adda addaa hojjetamaa jiraachuus himanii jiru. Horsiisa lukkuutiin horsiisa aannaniitiin gabbisaa fi kuduraan muduraan akkasumas qurxummiidhaa fi gaagura irratti karoora guddaa qabanneeti kan amma adeemaa jirru. Kan lukkuutiin kan wal qabatu yoo xinnaati kilaasteraa 250 inni ijaarra jennee yeroo ammaa kana kilaasteraa 40 jalqabnee baafnee waldaadhaaf dabarsinee achi keessatti ijoolleen fudhatanii gara lukkuu galchuutti galaniiti kan jirani. Horsiisa aannaniitiis wal qabatee yoo xinnaati sheedii 40 jalqabnee raawwiin isaa parsantii 80 irra ga'eeti kan inni jiru. Asirrattis ijoolleen dursanii waan ijaaramuu qabaniif ijoollee kana dargaggoota kan hojii dhabeeyyii ijaarree maallaqa isaanii baankii siinqeetti akka isaanii kuufatan yookaan qusatan ta'aati kan jirani. Rakkoon bishaanii mudataa jiru furuuf immoo bulchiinsi magaalichaa furmaata yeroo gabaabaa fi dheeraan kan hiiku ta'uu himan. Rakkoo bishaaniitiin wal qabate sirriidhaan hanqinni muraasni akka magaalaa keenyaatti jira. Faraqaadhaan torban keessatti yeroo 3 guyyaa 3 haga 4 akka argatan ta'aati jira. Gaafa guyyaa faraqaa isaanii meeshaalee bishaan itti kuufachuu danda'an bitatanii ofiisaatiiniitiif akka isaan meeshaalee kana itti waraabbatanii guyyaawwan bishaan hin jirre akka isaan itti fayyadaman naannoo kanatti godhamaa jira waan ta'eedhaaf kun furmaata yeroo gabaabaati jechuudha. Furmaanni yeroo dheeraa immoo naannee piroojeektiin guddaan dhiheessa bishaaniitiin wal qabatu akka magaalaa keenyaatti hojjetamaa jira waan ta'eef yoo baay'atee jedhe ji'a 3 ji'a 4 booda inni immoo guutummaa guutuutti gara tajaajilaatti waan galuudhaaf rakkoo bishaanii magaalaa kana guutummaa guutuutti kan hojii kanaanis wal qabatu hiikuudhaaf sadarkaa kanatti bakka lamatti qoonnee karoorfannee hojjetaa jirra. Dargaggoonni hojii bu'aa loonii fi lukkuu hojjetaa jiran irraa ofirra darbanii hawaasa fayyadamaa taasisaa jiraachuu himameera.